ija kee kololaa sanaan na waraantee bifa kee bareedaan qalbii koo boojitee amala kee dansaan kan kee na godhattee booji'ameen jira harka laattadheera kunoo giiftii kan koo qabaa jaalala keef an jilbeenfadheera. Dhaabbata bareedaa lookoo akka birbirsaa ijji kee barbadaan gootummaa kee ibsa bifti kee magaalli itti ida'amee anaan na gaggabsa yaa bareedaa gurbaa goofaree filaatte suuqqattee akka nama marartuu yeroo nan si argu marxoo marxifattee gubaan jaalala kee waxalee na waadee waan biraalleen fedhu ansuman barbaade. Anis filannoon koo suma qofa giiftii haadha simboo akka kan kootaatu yeroon taa'ee yaadu nan gammada aboo akkan si jaalladhu gubaa jaalala keef waanan ta'aa jiru si qofa mitiin bara hunduu yoo na argu fuula koorraa baru adda kiyya gubbaa katabamee jira akkan si jaalladhe kana hunduu beekaa ani kan koo miti qaatan sittoof laadhe hoggantuu miira koo to'attuu waa maraa qalbi qabeettii koo sinna gaha garaa yeroon si in yaadu abdiinatti horaa fageenyaan jiraachuun yeroof nama qoraa giiftii koo bareedduu hedduu si yaadeera mee malanaaf مليسة تلقرا goota koo bareedaa isa hundanaaf caala si argachuuf taanaan anoo omaanilu baay'ee si yaadeera amman jedhuun oli gaafan gabaa dhaqu ana duukaa bu'ii koon na bira oole warri koo hin beekan kanaaf of eeggadhu suutana hordofi yaaddoo keenya baana naaf kottu waan ofi. Namni fagaatulee yaadni koo. giiftii bareedinaa qalloo mudhii soonsaa qalbi qabeettii koo na eeginan dhufaa si argeen furadhaa yaaddoo jaalala koo yeroof illee ta'uu wal arguun gaariidhaa obsa wal baafachuuf isa fuulduraatti karoora qabannee bultii ijaarrachuuf nan dhufa na eegii jaalallee ganamaa ishee ija kuulaa kan anaaf uumamtee ishee gitan qabne kan kaarruun balbalaa waan fedhe haa ta'uu gaaras bu'ee bahee caccabsee daggalaa mee tolee naaf jedhii si fudhee tangalaa baay'ee nu miidheera jaalalli halaalaa. Tolee bareedaa koo jaalala koo dhugaa si waliinan gala akka haadha manaa si kunuunfachuudhaaf an waadaan siif gala. Yosankaan kotudii ta'ee birbiriin gadoofaa dhi'ee jimma buusanii kaalu yawaadee kokkaayo jaartiin lafuudhii ta'ee wanta bootta kuukaa dhi'ee shakkee fuudhanii baadu. Ogeettii koo wallaantu onnee koo utubduu qaama koo anillee sin jaalala sooree si gammachiisuudha koollee karoorri koo si fudheetan bada hunda duraa dhoksee kan fedhe haa odeessu waan fedhe hasaasee nuti ni unanna jaalala isa dhugaa isa yoomuun kufne feenu dambaliinee ogummaadhaan daakna galaana jaalalaa isa hin quufamne. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Bareeduun tala maaltu malaa dhufeessi guddaa warra eegala. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaadabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa.
Kun qophii dambalii jaalalaati hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan OBN baay'ee isin jaallanna. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jecha qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa har'aatiin walaloo baay'ee bareedaa ta'e kan dargaggoon lamaan shamarraniif dhiirri jechuudha. Bifa wal jalaa qabuutiin jaalala isaanii ittiin ibsatan isin biraan geenyeerra. Keessaa'uu dargaggeessii fi shamarran wal jaallatan akkamittiin akka waliif ibsatanii fi yaada isaanii gara fuulduraati kan isaan ibsatanii turan jechuudha. Kanneen wal jaallatanii walirraa fagoo jirtan keessaa'uu akkamitti wal arginaa eessatti immoo wal arginaa jettanii kan yaaddoo isinitti ta'es hin dhabamtanii. Egaa kanaaf immoo falli hedduutu jira. Egaa karaa sooshaal miidiyaa namni wal arguu danda'a, bilbilaan wal quunnamuu danda'a. Dabalataanis immoo geejibnis immoo mijataadha. Kaan immoo akkuma walaloo keessattuu kaafnee turre gabaadha keeyyuu wal arguu danda'a. Yeroo isheen bishaan waraabdus duukaa bu'ee egaa gara baadiyyaa kanaatti wal arguu danda'a jechuudha. Gabaas dabalatee egaa haala akkasiitiin namoonni wal jaallattan miirri jara kanatti dhaga'amu isinitti sinuma dhaga'ama waan ta'eef jechuudha. Haala akkasiitiin jaalala waliif ibsachuunis waan gaariidha. Jaalalli keessan akka milkaa'ee gara fuulduraatti bultii horatanii waliin jaartan isinii hawwina nuti illee gama keenyaan. Qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa haala akkasiitiin eegalleetii jirra. Qophiilee hedduu qabna ammas isin hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra. Jaalale machuuko koba konjira. Yeroo baay'ee dhiironni gaafa shamarran jaallatan jaalala isaanii himachuudhaaf yookaan immoo shamarrii sana gaafatachuudhaaf hin qaana'anii yookaan immoo hin saalfatanii darbee namoonni saalfatan akkuma jiranitti ta'ee jechuudha. Shamarreen tokko garuu jaalalli gaafa ishee qabu jaalala sana nama jaallatti sanaaf ibsuu irratti ebelu sin jaalladhaa jechuu irratti gaa akkuma safuutti wanti ilaalamu jira. Mitiira hedduu. Nagaa hawaasa keenya keessatti baratamaa waan ta'eef shamarranii sirni yeroo dheeraaf tures dhiibbaa sana uumeera jedhee yaada. Yeroo dheeraadhaaf sirni ture egaa shamarran golama keessatti hojii mana keessaa wal qabatee dhiiratti ba'anii dubbachuu dadhabuun kun wanti kun akka baratamu godheera jedhee yaada. Kanaaf jaalala isaan keessa jiru ifa baasanii dubbatachuu irratti hanga irraatti rakkoo uumee jira. Kanaaf egaa falli isaa maal ta'u jetta akkuma warra dhiiraa shamarreen tokkos ani si jaalladheera jaalala keetiin qabameera jettee haa himattu. Ta'uu qaba ture silaati himachuu danda'uu qabdi turte maaliif namni nama jaallate wajjin jiraachuudhaaf dursee keessa saadhaa baasee akka jaallatu sanatti himachuu danda'uu qaba. Sanaaf furmaata kan ta'u immoo dubbatachuu qofa. Dubbatachuu gaa shamarreen jechuun dubartoonni baay'ee gamnoota. Oromoon gaafa mammaakuu humni kee humna bishaanii malli kee mala dubartii siifa ta'u jedheen mammaaka. Mitiire akkasittiin kan nama eebbadha. Inumaa kun mammaaksayyuu duwwaa miti. Egaa kana keessatti dubartiin mala beekti. Nama jaallattus gaafa nama sana jaallattu afaaniin itti himachuu haadhiistu malee wantoota adda addaatiin akkasa jaallattu itti himatti jechuudha. Inni yoo dubbisuu danda'e yoo miira ishee beekuu danda'e jechuudha. Sirriidha. Dhiirris miira sana beekee wantoota shamarran irraa mul'atu jira. Yeroo jaalalaan qabamanii. Gaafa jaalalli isaan qabu. Dhiirris waan sana beekee gaafachuu danda'uu qaba jedhee ulaabanteettii fi itti maa jirti jechuudha. Haala isheerraa waan dubbisuu danda'u qaba. Waan argu qaba. Sana ka'umsa godhachuudhaan itti adeemuu danda'a jedhee. Kan abbaate jechuudha. Fardis kunooti. Dirreenis kunooti. Waan akkasii fakkaata jechuudha. Maalumaafuu shamarreen tokko gaafa jaalalaan qabamtu mallattoo seen agarsiistutu jira yookaan immoo warra dhiirotaaf jechuudha. Gaafa durbi tokko yookaan shamarreen tokko si jaallattu waan ishee irraa argitee na jaallatteeti jettee akkati murteessitu wantoonni si taasisan danuutu jira. Wanti kun maalinni jechuun keessan hin oolu itti dhiyaadha.
Nageenye olaanuu beekama beekita jedhee nobirra neegama ijji kootaatee booda saddeega. Rigicha jaalalaatu gidduu kennaa jira onnee kophaa koomee lubbuu buusi bira. Suusi gaafadheeyyuu waan ati koosita jobee jobee tureera akkuma soogita. Feesi jaalatuutu nagubee jaalatti. Shamarran dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhiyaachuuf aadaa fi safuun baay'ee isaan danqa. Kanaaf jaalala ibsachuuf dhimma uumuu yookiin mallattoo agarsiisu malee fuulduratti akka argame miira isaanii baasanii hin himatani. Kun immoo dhiirota baay'ee dogoggorsiisa. Yeroo tokko shamarroonni utuu hin beekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Shamarranis dargaggoo jaallatanitti jaalala isaanii ibsachuuf baay'ee dhibamu. Egaa shamarreen tokko yoo dhiira tokko jaalalaaf feetu mallattoo akkamii calaqqisiifti?